يا هيا جرتو دولي كينا مجاباني جالكمني كتوا كيسا ميلا ديمو چورا ياو ماكينا كينا غراجو وانسين ماكينا غراجو سيسي يرو سوكو دو مالي بيتو ميلا هيكسا چونس غاري دا كنا وانشي تشيبسي كنا إلالا سوما كنا لوكيتو أما فطوري فتارو ديما رچورا بودا غارو واسك أجايب أكبي أرام مياو ganama chipsi kana berikut ani bitte da ishe kan kita ishe pun berikut ani gana ni tiar katon budin akka biara ba mi awet ijolli an kan nadibu sambusani wanti dani su maramu jalqabe ruzi da garu ruzi tura kasada bari wantir sirri bayan wuddi da kilon sa bri torbatam namni ruzi garu garu abtamisha bite garu masa Shengaru satunya yetti jirti. Sambusitti tagarsi birime kameka kabit. Kuni akka bombolino teerika. Brishan wuddi la jireen wuddi. Kunu ana daasuudha itti na bitte. Kuni brida wanda gara osoo hanka de kun naqusa. Sin amma futuri. Jireenyi wuddi da kare ba su benyin. Wayo gari naqusee taasa yubri kudani wanda bitam. Ganan baay'ee bitam. Kunanu nu dhibe jira sayyuu argitani. Jireenyi wuddiidha akkam ture harfanichi jireenyi dhaggeeffanneen jireenyi wuddiidha silaan nagaan baheen galuu jedhe naakasanii har'a fataachaa jirra jechuun akkuma simjillee fataa jennee fataa jennee zana yaa'u amma mandaruma keessa jirra qilleensa furachaa jirra Borimo yookiin iftaan immoo karoora qabna bakka tokko deemuudhaaf jechuudha guyyaa afurchaan qaba waan ta'eef guyyaa afran kana keessatti yeroo baay'ee akka dabarsuun viidiyoon kun yaadannoo siitaati jedhee si seepsii gochaara Kanaadaan deemtu maal akka Kanaada Kanaadaan deemtu yaadannoo mandare Dee hango maalin kufa seete ofirra washiyyatamu masila Agresari anan qayyarama Kanaada geenyoon nama dubbisu qayyaramine naso fayyootti qayyarama son qayyarama horiin illee jiru kun argitanii horiin illee samaan godhani horiin illee kondomine kireeffatanii itti galu miti footoo kaawwataati tokkaas jedhe waan nu yaadannoo ta'a Dubaru bacura. Finneeri koyee tumbiya fagaatoo malee bakki isheen jiraattu qofa fagaata. Har'a malee biyya baay'ee iddoo baay'ee qilleensis wanti hundiyyuu namatti toludha. Fayyadamuu qaban. Iddoo hundaa jechuudha. Adaama guyyaa lama malee waan si garra waan isheetii gara fanneen fudhadhamee qullaa kee baafate. Adaama mana koomii biyya arabaa koo wanta qorratti wannatti bakka immoo hin jiru wanna keessi. Jireenyi biyya keenyaa tamataanadha qilleensi isaa amma tokko haa ta'u malee biyya abbaa ofii jedhu amma garuu bara kana hafeera biyya abbaa kee iddoo birrii hin jiru. Biyya abbaa kan kee bakka jireenyi sitti toleera. Yaa akkasitti kanaan gootu biyya abbaa kan kee bakka birrii hin jiru bakka jireenyi kanaa sitti tole. Kanaaf biyya abbaa koo qilleensa biyya abbaa koo maallaa wal Sanii iddoo dhugaa dubbachuudhaaf wanti gochuudhaaf namatti tola naannoon kuni akkasuma baay'ee babbareedaa jira naannoon immoo gaafa dursaanii dhufu akkana ture ganaa malee koo yeroo hundatti gadamu baay'ee guddatee waan sadiifu wanti duratti mana yeroo gallu kiraayin isaayyuu 1,300 amma garuu 3,000 kaffala. Maarree wannaan waan jijjiiramaa jiruuf jijjiirama. Akkasanii giddiidha wanni hundi dabalee akkuma wanti dabalaa. Qamadii kan takkittiin 3,500 anee gada gurguraa jedhee ergi mootummaan kana dubbatee wadda dete'inna kana booda daabboo muuzii nyaadhaa qamadii toshaatii weedhee bara ane koon hangalee wanti sun maaliif muuzii qamadii walitti dubaddame garuu akka jedhe kana booda biddeen toshuuni waxii hojjechuun dirqama miti daabboon jiraanna muuziin jiraanna isuma nyaannaa jedhe muma sajjada bara sababa zayitii waddadeefi hangalee ati kwama
Muudi qabatu seetillee. Ani yeroo baay'ee Goodaa kana keessa teenya kaata akka malee gaddu manatti goodaa kana keessa. Kakuu qanansiisaa argatan. Ennaa Otoo mucaa qabatte akkam goggoota garuu. ani dhugaa daa'imni qal'aaliin jaaladhu. Dammoo daa'imni qal'aaliin hin jaalattu. Ijoollee ollaa keenyaa tokko yeroo kookkoon nutti warqiilee jechuun danda'an kookkoon nutti akkatti harka maramanii na eegan osoo waalleetti bitiin hin galuu daa'ima nan jaaladha. Nan kun osoo kaasuun xiyyataa ta'e akkatti hin guddisa. Kakuuyyuu argitee waan. Innaa kakuudha saambusaa nyaachuu hin dandeechu jennee akka bomburiina wayii jirraa kan waan biraa waan fakkaatu. Kakuun garuu waan qibaatira kan Ishiin nyaata. inaasofti. Innaa badee Sha'alla fuxurii hara qixxeema keessa. Ani koo sila jechuudha. Facebook irratti saambusaan yaadee naa ergaa dheen barreessee of keetti yaadaan ture. Waaqa kaleessa kaasee nan barreessa Facebook irratti ture. biyya arabaatti immoo fayyoo wanna kana hin hojjetanii maaliif kanaan hin hojjetan maayinni simbira maal jedhama simbira Simbirri maal? wanti kun maayinni kan keessa jiru Saambusaa. saambusaa kana keessa kan jiru maayinni maqaan isaa Missira qaba. mistira kanaan hin hojjetan biyya arabaa dinnicha manaamina foon waan adda addaatiin hojjetama ani maal akkan jedhe beektanii ka'eenii kan hojjedhee osoo biyya arabaatti ka deebuu ta'e fakkeenyaaf jechuudha hin deebuu malee kan hojjedhee araba nyaachisee waan bareeda gootee haa jedhani Mi'aa waaqatu. Amma mi'aa kana. Koddusa foonirra moo kana turan nyaata? qal'aali mi'a misirri kun bareeda. Mashira baay'ee mi'aa. Gaaf tokko akkoo warraa bitee galee jedha kan biyya keessa baadiyyaa. Maanni kun jedhee jibbanee kolfaan ajjise nyaachuu didanii irratti akkoo ta'e faasila. Amma Maali kun waan biraa wanti qaba. Jizaarii qaba. Kaarotii qaba. dinnicha irra godhatu mi'aa. Yes, kanatu nyaandee isaa walitti dhufa. Garuu inni fooniin hojjetamu saambusaan baay'ee mi'aa. Fooniin hojjetamu. Foon bilchaata moo Foon jechuun nu hojjeta foon nyaataatti gootee isa qullaanii jiru isa waan darbeetti gootee hojjeta kaarotii gootee hojjeta goskitee isatti kan baay'ee mi'aa. Yoo saambusaan jechuun tokkoffaan ture waaqa dura ataa hin hojjetu badamti. Isa dinnichaan jaalladhu hojjetu. Ani garuu hojjedheen beeku hojjetumaa bitanii warri arabaa suni kan bira ture. Waggaa har'aa immoo na achiin ture na yaadadha. Waggaa har'aa achiin ture miti. Waggaa lamaan irraa na yaadadha. Yeroo lulluqii qabu ta'e macarrashaa ho'aa akka ta'uuf jechuudha. Yeroo meeshaa teessoo irra godhatu tureen dafee wannaa kana qabdee wannaa keessaa baasee hojjetamee dhufa ashagamee dhufu naamusa xixiqqaamu malee manatti hojjenneen beeku. Ani kun qadanii irratti dhufa. Aayilaa wanti akka manatti hojjetamu kuusaa kaawwannaa bitama guyyaa tokko bichaa godhe wanti baramu kana alaa bitan wanni hundi kana qophaa'aadha nyaata hojjenneen qulqullina malee ani dadhabbii dhugaa biyya arabaatti dadhabbii keessatti waliin nyaachisa. Kanaaf fataa itti erga gaafa. Akan qabu nagarre ennuma egaa qalee foon alagaadha of hin jejjina nan bareeda jettanii of hin jejjina ani furdoodha jettanii of hin jejjina wanni sinitti bu'uu jira. Ani jechuudha dhukkubsattee kaatee ganaa jedhani. Biyya arabaatti ture kuniinoo mata yaa rabbi yeroo bashadda qannasiis furdi biyya kun likkii malee taree jedhee waggaa tokko iraata malee bulee akkanumaan iftuu hortera jedhees sirba gama carrashaa malee utaalee wanta qannasuun dadhabe fayyuu dabaluu malee garuu as namnaan garuu wanti kan godhe kiiloo diidama qannasii kinoo nama fakkaatu hirreen kiyya kun duraan kan gadi rarraa amma jirtu Dogoyyuu sila viidiyoo irratti maal taatee huqqattee si jedheera baantee koomentiidha. Ana kan na kofeessiisoo bira dhukkubsattee kaatee sani bakka. Wayyoo. Dhugaa rabbi huqqinne isa namni likkumatti huqqataame. Dammoo yeroo huqqatan waan hunduu huqqatanii jiru. Waan isinitti himu. Namni haga kiyyaa harma guddatu hin jiru duraan. Dhambaa yaa rabbi kiyya harma akkasumatti keetii natti filatee jechaa jiru. Hin jiru harmillee. Huqqinni maalirra waluma faana dabalu. Ulfaanuma deema. Dhibba rabbii dhugaa. Angaruu yoo dhufeessu furdallee nan argine nan dhufees Furdoo furdallee. jedhamtu qal'inni uumamaa qabda. Ani immoo Qal'inuma uumama kiyyaa sanuma furdoo sanuma. ture dukkoolee ture. Duraaniyyuu mana na jira duubba. Dukkoo ture. Duubbaa wayii naan jira furdina nan qaba. Uumama kiyya furdina uumamaan qaba. Biyya arabaa deemnan immoo adduma nan yaa'e. Dammoo furdina akkamii furda dhabeetani furdina isaa sheeppii baasan osoo ta'e bara uumaa miti. Isa kinoo asiin moobaaliin xilla batta dhusan argitanii isa yeroo sirreeffata faana barraa fakkaatu. Asitti kashaa kana kanan
guddaadha akka tokko bakka furdina baay'ee fokkisaadha. Ani garuu qallachuu si wayyaa. Qallachuun haa wayyaa garuu waan furdoo tureef qallinni immoo akka tokko narraa wannaa jedha. Bakka jiraami fokkisa. Garuu immoo qallinni uffata irratti yeroo uffatu minaamin rabbi namni marti kanarra ka duraanii irraa ammoo si wayyaa naan jedhan. Amma si wayyaa. Jechuu amma bifa keetuun tinite. Bifa kiyya. Isa gugurraachuuf ta'e malee qallina si wayyaa. Isarrattuu anuu silaa bifaanuu gugurraacha'e akka malee ta'e baadiyyaa waggaa meeqa ta'e innaa gaafa wayii dhiyuma kan kennis nan iddu. Bakka tana idde dhaqaamni kee nan danda'u fayya bartakkitti tana idde mee suuraa sana osoo rabbi sin agarsiise haga narratti gaggahee iji na cuufamee arguu dadhabee guyyaa tokkoon soon argin hin bule akkanumatti mammaradhee kun hagana gaggaafa fuula gana narratti gaggaa sayyinacha amma kunoo kaameraa dhabdi qoonnaa ta'e malee kun akkatti na hafe fayyoon akka hin dhufe maa guggubatte naan jette jechuudha inna baadiyyaa keessoo ta'a waan baay'ee nama mudata waan baay'ee ta'anii waan baay'ee danda'uudha malee amma isi bakka amma irraanfadhu ji'a tokko boodaati isi walawwalaa daalaqa Kanada keessa Livi sini makina kana baca. Anci Livina fana sentaga. Stream yardi dan sen Livina fana sentu. Aha yero cijuruka. Si sen ida hintanda ma yo. Ndanda onde linki dan tukte na fana sen. Baka ndan ngona. Mara konyira. Kana wal argina wada da. Amma sanatti garu duaina goda angkos. Angkos umai. Na kana fakkaata sinin jenna bakka taamsa qabdaare waan fittu animo anida umura qabda animo yaa ilmaan oromoo bakka jirtanitti nagaanaaf ta'a baay'ee sin jaalanna wanni seetii deddeebinuuf baay'ee waa sin jaalannuufi amma kaa torbe amma guyyaa meeqan qaba guyyaa shanii guyyaa shan moo guyyaa afur viidiyoodhaan xuur sin goonaa garuu ifattanii sila ijoollee fayyaan qaban jettanitti shan hojjenne guyyaatti isin laala laayikii koomitii sheer gochuu bichaan dagatinaa baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabanya bor viidiyoo raafii amma haaressuutti jirra jechuudha isallee daawwadhaafi gaaftiin bashannanuudhaaf ta'afi yeroo achi deemtullee jechuudha miidiyaan baay'ee barbaachisa baay'ee Kanaadaa deeme irratti irraan fagaatiin jechuun siif xuru haalli yoo mijate bakka kamittuu hojjechuun ni su'edka haalli mijatiin garuu akkuma kiro waggaa tokko soorratti hojjetiin ture osoo waggaa agarraa irratti hojjete sila yeroo sabskraabii gara kuma meeqan ture haalli mijannaan naan itti kufa mijanne taanan garuu kaayyoon deemuuf kaayyoo biraa waan ta'eef bakka bakka ciao